Kita bahut dah jadi, amma khane tujani ti, kita ala te albu jo, tenya ini. Kenapa bahasa mereka? Mereka kalau buat tim apa? Ya ala, kita bawa musara tadi, ya siaran balik. Siaran ke bawah. Ya. Boleh nanti besok cuma aku mati sana cuma aku mati. Oh, sawo. Boleh nanti. Boleh mana kayak nyopet lagi di sana gitu tahu. amma tadi tu. Amma अगर observe करते ना ऐसा ना जाएगा खाने में किसान अगर राम ना तो दोसान के ऐसा जाएगा के ताराओ अगर जाएगा तो इतना ना अगर हर आता है अगर नहीं लगा खाने दे दो खा ये लोग इसके बने ऐसा खुलो से कितने जरा वीडियो बना फोटो मार दो वीडियो अम्मा का पाऊँ ऐसे जरा अम्मा का पाऊँ أما جرت الجهة راو كنتين ما وهوان بلا سلطان ما رب سنة إنه ما رب سجرابا نيا رب سنة يوزا إيجا متى تبتان ليارا نما ضروري ليارا تأيسي سا واني فقالات جكر يسو دادين كده برو ما يسو دادين Ini semua dapat. Mana pun wasini tu kan nasi wal. Fakatan Hussein. Ini tu fakatan mahal gabba. Fakatan Hussein. Cuma mana fakatan Hussein. Amma Asman dapat dega. Dapat tu deh. Aku mangkap. Harga mah anu na tahu, na tu tahu gitu. Narat oi ini. Anak dah. Kisi anak katam gede, mata kita deh. Ini nusu tu betul orang mau kambing ni dah sih je. Oke sarati rumah tu pas. Itu nama nabi. Nabi dia kamu tu kalau kita tu kapan? Nanti si behan itu. Hero kabisa ye nabi kan betul nabi kan lagi gitu yang kamu nabi awal. Ini orang semua gabas malah benar ini. Allah yuti oi andome Allah.
amma gaa warda beeta nama daleeyti bara mucaa dhahinaan lamatti beekte jeetiin dhufe taraa sadii eeboo lama qofa. akkamitti dhootee Jeetiin dugda keessa mataa keessas as keessa hunda. amma argisee qabee fuudhee makiinaa dabarsee beekte biyya hangumaatti dhuftee mucaan harka gubbaa warra fuudhee dabaree alhamdulillah aragaa Baneesse ammas isa jala deemu. kaisa jala deemu laa wardaan nama abbi abrahaam jala deemu Saaqee kun olaa dhiiga isaa laala. dhiiga isaa laala Wasaqa ilma haadha. hadiida gubbarra jira Akka dhiiga arrabsu jiraan tiin ilmaan haadha raa'u jennu arrabsu jira. amma isa haara raasu Rabbis jinta haadha raasu. haara ijeen amma ofiifu rarree jira namni nama arrabsu laa kasa rarree gartee Eenyu abbaa isaa tochiisa kaasan maanta. Mee nama achiisa kaasu gaa. Ammas keessatti dhiyaatee wajjin nu arrabse akkasumatti mataa isaa addaan saaqu taa'aati biinee asuma. bari maarre alhamdulillah Garaan banaa himmas. bari Isaan tuqiin jettee irraa na dhoorgite gaasilaa hiikee. isaati amma nama abrahaam jala deemu laa nama saahiba isaati Ijoollee kanarraa bareedna jennee nama iccitii nu baasuuf qopheeffannee jiraan. aboo nama mana mucaa kiyyaa mana biiftu jirtu aboo haa galatu moo galanni wallaahi jazaa rabbi isaa qaba Waan akkas godhuu hin danda'an abbaa manaati mana keessaa isaan ari'a. isaan malee malee Yoo itti dubbanne jedhis shaarratti isaan gaxari'a. Manneen argamu akki godhuu hin danda'an hin jirtu. nama dhukkubee mana keessa ciisu dudubbataa ooluun almarra gabbaa lafa ijaan yoo isaan Shaaratti gabbaa ta'uu akka ciiftuu dhabdee jechuun inni mana wardaatti hin galchee jedhamti manni wardaa kan itti isaa keessa dura jiraa mire mana keessa baasuu hin danda'u arraba inni kanaan reefu arrabsu san garaa qabbaneessine arraba isaasa. ol ba'een waan nama arrabsan haadha maarree maan tokko jazbaa guyyaa dhamaa Maa kanatti arrabaan. dawaa argatte mana argandere Amma maaltu maal abbaa isaatti gowwachee inni bilbilata gaachi ciisee bilbilata kan sagamu. fedhaa balbila fedhaa hudduu haamana waan nu gaheeti Maal fidanii? Abbaa kana eessatti nu argan eessa nu argan Isaan nu arganii wayii beekanis ni beekanii maaltu waan godhe. eessa nu argan Isaan namni waa takka kanatti nurraa ciisu hin Tole jiru. makiinaa isaa makiinaa horreessu Ganaa amma isas yoo waa dubbatu taate saayibni kiyya jalaa dhabee jee waa dubbatu taate tanuma mataa baafaa isas. eegaa amma tana booda yoo inni dubbate Tana booda nuti naarraas dhoowwe malee isuma yoo tana booda innis dubbate moo isaa dhumatti isas. nama ichitti baasu Qabbaneessa dalaaddalee kanaan silaa isa. ichitti faffacaafannee biyya keessa qabne nuti nama ol taanee gootaalee karaa isaan deeman hin jirtu Waa takka waan taa'ee yoo isaan naamusaan jiru. wal'aannatu dadhabee olii gad nama kaanitti iyyee namni dubbatu jiraan dhiiree maqaan balleessu jira barnaan rabsu jiran hidhaa ilumaa hidhaa ishii bareetti hidhamullee jechuudha. Nama 3 fi 4 walirra kuffiseetuman haa ciisanii anis akkasitti hoona hidhanillee na hidhan. Malee akkamatti namni ilmaa kiyyarraa na ati bar bultitee irratti nama dha'u jirta bultitee irratti nama akka Saanuu fayyadamu wanni takka wanni isaan qaban hin jirtu mootummaa sanuu fiduu ni sodaatan jechuudha. Mootummaa fiduu hin danda'u inni akkamii fida waraqaa uun qabu fi fuutuun jaartitii ijeetti fidu antana kun ilmaan kiyya shaadal milaat qaban biyya sana keessatti qalee jechuu waraqaa dhalootaa qaban ilmaan kana waraqaa teenya jira. isaanii kaa waraqaa ni kaan Isaanii qabne waan takka hin qabne hafuu adabadha taa abbaa keenitti ni kaan nu godhe kijiba yaasina abbaan keenya kan ni kaasne godhe waraqaan qabdaniisin yoo gabbaatanii mootummaa harka kadhaan isaan dadhabde kana booda kadhaan hin jirtu. hidhaadha jirta Tana booda kadhaan hin jirtu. Waldaan rakkattee akkuma rakkatte kanaan anillee huno alhamdulillah biinni rabbii ubrii haa dheeressu akka buleessatti na bira dhaabbatu jira. Anis isaan cafaqee fixeetuman hidhamus achi booda hidhamaa jechuudha obboleeyyan kisha. namni gaa'ee bar waan godhan san bakkaan ga'aniituma Garaa nama daa'ee kana madeessee qabbaneessee hoggan jee kana nama daa'ee kana jechuu kisha. Alas achi booda maaf akka lubbuuti jallee qaatanan irraa ka'e. baga dhoyte waan bar amma nama ganaa tana booda saahiba baraamte Ganaa namni ittuu dhiyaatu ni jira. Namni isaa wajjin itti dhiyaatee jiru. Gana biiftuu biraa baafataa nunu nama sayara deemu. Eega hayi nama nama jidee dhabee dire booda biiftuu dhiisate biraa baafataa. Kan akka isaan nama bira taa'ee takkatti. Molaataa jee mataa qarsaa kan akkanuma namni bataa molaataa duraanoo kanuma namni dubbii tatta tatta jee duraa fiigu. Jee iyyuu kun akka korbeessatti iyyuu ni kan akka isaati kun isaatti dhufe. Dubbii mataa qabee gadi fiigaa duraanis heerummaan isaa dawaan isaa kan argate buleeyyan kiyyaa namni waa balleessu nama badaa jala deemu akkana taa'u dawaa kan argata. Dawaa kana olii hin jiru beekadhu kana malee dawaan nama badaa jala deemu qorofu mataa nama godhu dawaan biraa deemute nuti laan nama waa balleesse nama bultii namaa diige waan biraatiiti nuti nama duraan araarsinee walii qabneetti nagaa walii deebinee haroo mataa yaadnee isaa kanatti jira isaan. Nan jabeeffadha. Bara kun rasaasa keetti. Kun rasaasa kiyya Rasaasa keetti. Kana bakka namni ilaalla kutametti ani sarkaa lafan kaa'u ittuma lukkaasa. Kun qawwee ta'e jedhaa sun maal taate. Alas. Kana lafa kaayisee yoo deemte siitu beera. Lafa kaawwan eessatti lafa kaawwan ganaa lubbuuti yaa kun lafa hin deemu. Atuu yeroo takka takka gabbaataan. Kuma ilmaa kiyya rarraafadhee kati deemu kanatti rarraafadhee deeman. Wanni biraan jirtu obboleeyyan kiyya namni Abiraam jala deemtan
of eeggannaan deemaadha. Amma si raawwatin raahan jiraadhaa jee jaartii fuudhee xiqqoo wajjin raahaa jiraadha jeen raawwatu ta'a inni jiruu isaatiif raawwatu ta'a. Sun beekamaa kun waan ofiin taa'ee warqun namni tanaan booda namni bultii namaa seennan har'as ta'ee borus ta'ee warreen jaarsa namaa deemtanis kabajaadhan nagaan deema dhaabbileen kiyya namni ammas jaarsa namaa deemu dhiira jedhanii namni dhiiren nama dhiira jala deemtu dawaa kana argatte dhaabbileen kiyya. Hai nama ammoo nama silaa nama yaadeeti silaa wardaan tun akkamii. Tuqaan garuu ni du'a. Akkuma ni dubbanne kana yoo na tuqan. Meeqoon namni silaa kiyyaan kun silaa si bi Abrahaam walitti araarseeti silaa biiftuu silaa walitti sin araarseeti nagaa walitti gadi qabu malee. Amma deemee waan kana bakka fuudhe. Yoo fuudhee aadi shari'aan afurraa eeyyamte namni sadoo wajjin bar karaa saniiti. Nama takkitti kana goggodheetu afur fuudhaa itti takkitti sanuu takkaa gidaara arabaa masa'uu jalaan baasee. Bas waan takkatti namni seeran deemu fuudhuu barbaade jaartii guddumaan namatti fuudha dhugaadha. An kabajaatii fuudha jeen kabajaatii isan ta'an akkana sammuu gubbatti na baasisiise. Muradheetiin jira hadhaa'ee. Kanaafuu obboleeyyan kiyya namni jaartii jaarsa namaa deddeemus dawaa kana gataa namni jaarsa namaa deddeemee anaas bira jiraat maarreedhaan turko jechuun dawaa keessan kan argatte dawaan ta biraatti orofiin nama hammaatti malee hin qabbanootti yoo isin adabatuu baattan. Honni biraan jirtu obboleeyyan kiyya. Hordoftoota keenya nama biraan takka jirtudha. Waa balleessu anis Abadan nama qaanadhee anis hadhaa'eetiin jira itti hadhaa'ee. Jirtu wanni kana. Wanni kana wanni roorroo nama tokko irratti roorrifnaan hin jirtu. Abadan waan ofiin ta'e kuni bara. Waan ofiin ta'e. Malee anis wanni narratti roorriftanii narratti hanjamanii narratti lafa dhiitan. Hanjamaa lafa dhiitan eessattu? Hin jirtu. Amma waan biraa jecha ati yeroo dhufallee yeroo si dawwal ani amma waan biraa yeroo si biraa deemallee nama qaba saayiba hedduudha horii qaba. Nama hidhaadhaa gabbeen. Nama saayiba maallaqa qabaatu nama saayiba qabaatu. Saayiba hiccitii kana hedduu qaba. Nama isaan jala dalagus hedduu qaba. Yoo namni hojii jiru nama waliin haa himuu jiru waan isaarra jiran guututti. Kanaafuu hiccitii waan bal'ifanneef kanaafuu. Waldaalee haadheen mootii yoo hiccitii dhaqqabdi yoo waa wanni dhaqqabdi jenniti isaan akkuma maraatti shaararra deddeemti. Egaa isaan akka isaaniitti akka yaadaniiti. Nama dhabu. Anis. Malee ana addunyaa qabaatu saayiba qabaatu wayyaa obboleeyyan kiyyaa kanaafuu wal jabeeffadhaadha. Wal jabeeffadhaadha. Ani amma wardaa akka obboleettii takkatti isii bira dhaabbadhaa. Hai isii na biratti namni dhawu abadan beekan namni na biratti isiin dhawu hanga bira jiru yoo ana bira jire egaa namni harka talaatu beeku malee rabbi harka sirraa rabbi si haa qabu gaa'ee. Nan dhawu haqaa irra naan saaba waa hundaa wayiin akkanuma lafaa ka'ee maraatu ta'e mana kiyyaa gabbee shaararra akka maraatutti ilmaanii wajji deemutti jira haqaa turra naan saan jeeba. Beekama inshaallah tuni itti fuffilaan nama hanqa nama sitti dhalaawu namatti haayama namatti dhaala namni hundi haasita feeti beekan namni haasita feeti dura guddaa feeta. Magaalaa kana keessa fa'aa. Hordoftoota keenya ta'e malee magaalaa kana keessa haasita heddummaata waan ta'eef nama tokko nama ofii itti beektu malee amma miyyoo mana bira jirtu kun beekte miskiina ishiin iccitii bara ishiin naanii yeroo ala deemtus naanii daawwanti beekatu maaliif mana kana dhageessee jee gaafa duraatu ishiin laa iccitii tantee tan namatti hin baaftu ta'alaa san nuuf itti kan ta'e hin baaftu kanaaf mana kana hanga haamone garree rakkatan malee beekanii bal'atti hin baane inshaallah rabbillee ammallee nu rakkisin miyyoo talla rabbi urii haa dheeressu haadha mana kanaatis kanaafuu jajjabaanneentis of jajjabeessuu qabnaa beekan. Obsa qabaatuu qabdatis obsi keekoo bira kuttaa beekan. Jala amma cabsitee bara. Cabsee amma. Bara adawwiin cabsee jirti amma kana booda. Namni boodas dhiyaates. Egaa kanaafuu nuti itti jajjabaatu qabnaa beekan. Hayyee. Inshaallah tamaam. Jajjabaadhu yeroo siifin dawwalanii. Hayyee. Abshir inshaallah. Kanaafuu gaabboleeyyan kiyya. Hayyee ammatis nagaan ifirraa deeme. Ana mana deemaa. Eeggadhu laal eegaatis. An bara maraa yeroo gabbaan makiina jiraati. Inshaallah. Kanaafuu nagaan buleen nan deema.